meeshaan kiyyallee hojjechuu didee. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa irraallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan ergachuu barbaaddan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Yookaan immoo gubbaa teelegiraamii irratti @xalayaa jechuun qooddachuu ni dandeessu. Kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Meeshaan kiyyallee hojjechuu didee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya biratti ergan baradhee booda qabxiin yuunivarsiitiis naaf dhufee yuunivarsiitii seeneen waggaa 3 barnoota maarkeetingiidhaan baradheen eebbifameera. Maatiin kiyya qabeenya qabus hiyyeessadhas hin jedhamanii. Haa ta'uutii garuu firoottan abbaa kiyyaa hedduun isaanii as magaalaa Finfinnee keessatti dureessotadha. Konkolaataa 2-3 mana jireenyaa gamoo kan qaban ni jiru. Abbaan kiyya garuu umrii isaa harka caalu maatii haadhaa fi abbaa isaa gargaaruun maallaqa yeroo dargaggummaa isaatti hore isaan irratti waan fixeef gaa'ilatti illee kan seene erga maallaqa of harkaa fixee obbolaa isaa bakka qabsiiseedha. Kanuma jabeesseenii guddiseenii kana wasiillan koo abbaa kiyyaa haga kanaatti hin sibeeffatanii namni kanumarraa nyaatee deebisee nyaata mitiire olmaan abbaa kootiif deebi'es kanaa. Maatiin haati abbaan yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turellee obboloonni isaa warri kaan magaala galanii maallaqa caallaan abbaa kiyya harka mirgaa ta'ee waggaa 12 oliif maatii qabe akka nama hiyyeessa harka namaa laaluutti ilaaluu jalqabanii. Dargaggummaa isaatti hojiidhaan nama cimaa waan ta'eef maallaqas yeroodhaan walitti qabatee ture. Haa ta'uutii garuu hangafa waan ta'eef maatii isaattiin gargaaree maatii isaattiin barsiise. Yeroo gaa'elatti seenu immoo manni magaazanii midhaan itti bitullee hattuudhaan jalaa saamamee harka duwwaa jireenyatti eegalee yeroo sanarraatii kaasee haga humna isaa ni yaala. Haa ta'uutii garuu akka yaadetti milkaa'uuf hin dandeenye. Sanarra obboloonni isaa isa bira dalagaa haala hojii isaa barachaa turan konkolaachisummaa barsiisee konkolaataas barbaadee kennee fi kan hiriyoota isaa erga qabsiisee booda magaala galanii tujaarota dureessoota ta'anii. Abbaan kiyyaa ana waliin ijoollee 4 qaba. Dhiira 2 fi dubartii 2. Lammaffaa irratti kan dhalatu ana. Hagam walitti dhufeenyi nagaa qabeessi obbolaa abbaa koo obbolaa haadha koo bira jiraachuu baatus haa ta'uutii garuu ani walitti bu'iinsa sana dhiiseen araaramaa walitti deemaa akka obbolaatti walitti fiigaa jedheen obboloota koo keessaa nama kadhatu mana hunda isaaniis qixxeedhaan otoon qoodeen nama deemu. Maatii keessaas fira kan jaallatu hin jedhama. Keessumaa yeroon yuunivarsiitii deemu mana adaadolii koo eessumoolii koo karaa haadhaas karaa abbaas deemeen maallaqa waggaa tokkodhaaf naga'u hundumaarraa walittiin coradha. Abbaa fi haadha koonis deemeen maallaqa dhabeera naa ergaa jedheen hin beeku. Ofii beekee abbaan kiyya naaf ergaa. Animmoo kanan walitti qabadhe qusadheen itti fayyadama. Fira waantan jaalladhuuf gaafan eebbifamu guyyaa eebba kiyyaa irratti hirmaachuun qofa firoonni koo hedduun wal arganii kanneen walitti bu'anii walirraa fagaatanis araaramanii walitti dhiyaatanii. Kanaan utuun jedhu eebbifamee xumureen gara biyyaa galeen torbee 2 ergan taa'ee booda hojii barbaaduu Finfinnee maneessuma koon dhufe. Beeksisa bakkeewwan garaa garaatti maxxanfaman hordofeen CV kiyya galchaan ture.
haa ta'uutii garuu hojiin gaarii nama barate madaalu gonkumaa argachuu hin dandeenye. Booddee irratti eessumni koo haga teessu maaliif konkolaataa kana bakka bu'insaan hin dalagduu jedhee konkolaataa FSR jedhamu harka caalaan Moojoo fi Finfinnee gidduu meeshaa deddeebisurra maallaqa haga kanaa siifan kanfalaa jedhee na gaafata. Maallaqni sunis baay'ee gaarii ture. Anis tole jedheen baradhee eebbifameen konkolaataarra hojjechuun eegale. Hojiin kiyya to'achuma maallaqa fuudhuu waan bitamu bituu bakka bu'utti immoo deemee buusuu ture. Harka caalaa Finfinnee keessa deebinee bullaa. Kanaan otoo hin jedhu asuma magaalaa Finfinnee keessaa dubartii mana jimaa sadarkaa isaa eeggate qabdu haadha ijoollee lamaa haa ta'uutii garuu kan deesse mitiitii dhiirayyuu kan hin beekne tokko waliin wal barree. Jimaan yeroo hedduu ho'aasaatu bakka gabaa dhaqqabamitiiree naannoo toora sa'aa ja'aatti bakka natti kennamerraa fuudheen yookiin konkolaataa keenyaan yookiin immoo konkolaataa namaatiin hojii isheef nan dhaqqabsiisa ture. Kanaan isheenis na galateeffachuu eegalte. Ishee waliin otoo waliin bareen dura jaalallee nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu anis nama tasgabbaa'aa murteeffatee jiraatu waan hin taaneef jaalalleen koos heerumte. Anis haga kanaatti dhimma ittiin godhanne. Sanuu konkolaataarra yeroo hojjetan immoo maallaqnis haga ta'e harka kiyyarra waan jiruuf dubartiima qoosaadhaaf waliin bare waliin salphaatti ciisuu nan danda'a. Jaalallee lama sadiis siifan du'a siifin nyaata dhiise kan hin jedhus nan qaba. Hanga kanaatti nama of eeggatus hin turre. Kanaan dubartii kana waliin baree. Bareedinni ishee anatti qofa ta'e hin beeku baay'eema tokko natti bareeddi. Haa ta'uutii garuu aadaan haalli guddannaa keenyaa amantaan keenyi umriin keenyillee waliin gitu. Yeroon itti siqee waa'ee ishee gaafadhu waggaa 14 biyya Arabaa kan turtee fi ijoollee lama kan qabdu umriin isheellee waggaa 32 akka ta'e mucayyoon kun natti himteetti. Kana dura biyya Arabaatti gaa'ela godhattee abbaan manaan ishee eeyyama ishee malee dubartii gara biraa irratti fuudhee jennaan ijoollee ishee qabattee gara biyya kanaatti deebitee hojiin isheellee gaarii akka ta'e rakkoo maallaqaa akka hin qabne mana konkolaataa akka qabdus nattaasofte. Kanaan guyyaa tokkos mana isheetti naaf feertee nyaata ajaa'ibaa naaf qopheessitee waliin bullee. Isheenis jaalallee koo gara biraa taate. Yeroo hunda dhufeen mana ishee akkan bulu barbaaddi. Akka isheen nattaasoftutti magaala kana dhufeen gaa'ela kiyyarraa adda baheen dhiira hedduu waliin ciiseera. Dhiira hedduus bareera. Akka keetti garuu kan naaf ta'e fedhii kiyya kan naaf guutu hin arganne maaloo na fuudhii jettee na gaafatte. Ani yeroo sanatti umriin koo waggaa 25. Ishees ta'e nama hiriyaa koo ta'e fuudhuuf waa tokkoyyuu of harkaan qabu. Mindaa kiyya naaf kennamu achuma konkolaataa irratti hin fixamu. Kanaan anis waan kana yeroon itti himu kanaaf hin dhiphatinii maallaqni ana biraa akka bishaanitti yaa'aa akka barbaannetti bakka barbaanne waliin jiraachuu dandeenyaa jettee na gaafatte. Anis dhiiruma si bira gahu hunda akkana jettee gaafattamoo anumatu addatti sitti mul'ateetii jedhee yeroon gaafadhu lakkii dhiirri takkaana bira gaheeyyuu lammata ofitti buteen hin beeku. Sanummoo dhiirriin mana kiyyatti fide ijoolleen kiyyallee arganii si qofaadhaa battaluman si arge qalbii koo hawwitee kana nan didiin wanta ati barbaadde siif hin godhaa jettee na kadhachuu jalqabde. Fuudhuudhaaf hin murteessine yookiin immoo tole hin jenne. Haa ta'uutii garuu miilli kiyya galgala yeroo hundaa mana isheetiin dhibamu. Tarii dhimmittiin eessuma kiyya argadhu gatii hojjedhu yoo jiraatellee durseen ishee bira gaheen gara isaatti deebi'a. Ofiif jimaa daldalti waan na ta'eef dubartii kanatti ergan siqee booda suuta anis jimaa araadan baree. Ofiif wanti isheen harkistu lakkoobsa hin qabu. Ani dur yeroon baradhu araada
bunaallee ofirraan qabu. Gaafan barbaade nan dhuga, gaafan jibbe immoo nan dhiisaa. Si'a kana garuu mana isheetti haalli isheen ittiin na keessummeessitu qalbii kiyya gadhiisuu didee. Dhufaan jira yeroon jedhu waa hunda bareechitee qixeessitee urgeessitee bifa addaatiin na simatti. Seermooniin isheen qopheessitullee araada natti ta'ee bakkan hojii jirutti waa'ee mana keessaa yaaduun eegalaam. Kanaan fuudheen haadha manaa otoo hin godhatiin dhiisee immoo otoo irraan fagaatiin galgala otoon itti deddeebi'uu waggaa 5 lakkoofsisee. Yeroon waggaa 5 lakkoofsisu maatiin kiyya ammoo umriin kee deemeeraa fuudhii jedhanii na gaafatanii. Anis waan kana deemeen dubartii kanatti haasa'ee otuun ani jiruu dubartii gara biraa ni yaadda jedheen hin yaaduu. Bar waggaa meeqa akkan si kadhattes ni beektaa jettee natti dubbatte. Yeroo kanaanis ati bar kanaan booddee carraan daa'ima godhachuu kee xiqqoodhaa, umriin kee deemeeraa, ani immoo reefu waggaa 30 fixaa, akkamittiin kanaan booddee si waliin gaa'ela uumeen jiraadhaa jedhee yeroon gaafadhuuni. Waggaa 5 na waliin kan bulaa turte ani siif meeshaa dhaayii anarraa deemiitii dubartii gara biraa bira gahiitii waantan si godhu anatu beekaa jettee na sodaachiste. Anis waan kana nam tokkotti iyyuu otoo hin himiin eessuma kiyyatti naasa'ee. Eessumni kiyya konkolaataa isaa hinuma naaf kenne jechuun ni danda'ama. Baasiis galiis nan gaafatu hanguman barbaade nan kennaafi hangam barbaade immoo maatii koof hin ergaa, maatii kiyyan gargaaraa. Ofiif mana keessa jookii tokko bitadheen hin qabu, manas kireeffadhee hin qabu. Gaafan bulu yookiin mana ishee yookiin immoo mana eessuma koo kutaa naaf kenname keessan bulaa. Kanaan turtii waggaa 5 booddee dubartii kanarraatii fagaachuu akkan qabu nan murteesse. Kanaan jaalalleewwan kiyya durii kan hin heerumne gaa'elaaf immoo hinnaaf taateen jedhu keessaa tokkoof bilbileen walaa arginuu baay'isuun jalqabe. Duras wanta waliin turreef akka tasaa magaala biraa turte hojii magaala isheen jirtutti barbaaddadheen gara magaala sanaan deeme. Dubartiin kun magaala sanatti hojii qabattee mana kireeffatee jireenya mataa ishee jiraachaa jirti. Jireenyuma hojjetaa mootummaa tokko jechuudha. Mana ishee dhaqeen waliin bulee. Haa ta'uutii garuu yeroon waliin ciisu kanatti kana duras nan beekaanii walqunnamtii saalaa waliin raawwachuuf yeroon jedhu meeshaan kiyya gonkumaayyuu hojjechuu didee. Dadhabeen ganama barii ka'een fuula yeroon dhiqadhu dubartiin jaalalleen koo magaalaa Finfinnee bilbiltee halkan eessa bultee jettee na gaafatti. Anis biyya akkanaa hojiif hin deemeeraa jedhee yeroon deebisuu fi akka achi deemte anattu himteettaa eenyu waliin bultee jettee na gaafatti. Anis eenyu waliinis yoon bule maal si dhibee ati bar haadha manaa kiyya mitii jedheen yeroon deebisuu fi akkan haadha manaa kee ani hin taane ni argitaa. Ati ana waliin malee ciisuu hin dandeessu. Kanaaf immoo wanta barbaachisu hojjedheeraa. Dubartii biraa bira deemtee qaana'aa hafuu keerra harka keef miila kee qabadhuutii gara manaa koottuu guyyaa lammataa mana kana nan bula yoo jette nagaadhaan gara Finfinneettuu hin deebituu jettee na sodaachiste. Bara jireenya koo keessatti kan hin sodaadhe ganna qabxiin maatirikii kutaa 10 dhufe jedhanidha. Kun immoo isa caalaa na mudate. Dubartiin kun waa akkanarratti goote natti beekame. Dur konkolaataan irra hojjedhurraa bu'een konkolaataa biraatiin deemee kan hin beekne. Guyyaa kana garuu sodaadheen magaalaan jirurraatii haga Finfinneetti konkolaataa 3 jijjiireen tokkorraa toon sodaadhu gara tokkootti, tokkorraa toon sodaadhu gara tokkootti ce'aa Finfinneen seenee. Wantan ta'es icciitii kiyya dhoksee kan hin beekne eessuma kootti naasa'e. Kanaan booddee hojii hojjechuun barbaaduun jedheeni. Maali jennaan konkolaataa kanarra yaabbachuun natti ulfaatee abaluun akkana naan jetteetti jedheen yeroon itti himu rakkoon qabu konkolaataa isa kan biraarra hojjechuu dandeessa naan jedhee. Haa ta'uutii garuu battaluman konkolaataa yaabbadhu miili kiyya na sodaachuu na rifachuu ammamoo amma waan ta'a waan agootii kan jedhu natti dhaga'amu jalqabee. Torbee tokko guutuu otoo mana isheen dhaqiin miira surura addaatu na sodaachisaa na hollachiisaa ture. Torbee booddee bilbileefiin nagaan qabu nan dhufaa maal natti gootee jedheen gaafadheeni. Kanaan
Isheenis mana koottu wanti ammarra jirtu akka sirraa dhaabbatu yoo feete akka duriitti walitti deebinaa. Dubartii gara biraa fuudhuu jaalachuu kan jedhurraa qalbii kee kaasii. Ati harka koo keessa jirtaa. Daa'ima yoo feetes siin godhadhaa. Dahuu nan danda'a. Muriin koo kanaadhaa. Maallaqa yoo feetes haga barbaaddetti siifin kennaa. Maqaa keetiin manas konkolaataas bitachuu dandeessaa jettee naaf deebiste. Anis maallaqa kees hin barbaadu. Nagaama kiyya naaf deebisii. Maal akkana gootes natti himi jedheen ishee gaafadhe. Yeroo kana isheen otuu guutummaatti abbaa manaa kiyya taatee waa'ee jireenya koo guutuu sitti naasa'an ture. Amma ati anaan kan beektu walakkaa kiyyadha jettee naaf deebiste. Yeroo kana naan jettu hinumaattuu keessi koo sodaachuu ni jalqabe. Yoo feete kanaan booddee naa ajjeestu jedheen. Halkan sana mana ishee erga waliin bulee booda mana kabiraa kireeffadheen meeshaa xiqqoo bitadheen hojiis dhiiseen manuma ooluu qe'ee keessa ooluun eegalee. Guyyaa nagaan oola. Halkan garuu kutaan kireeffadhee abjuudhaan bineensa waliin wal'aansa wal qabaan bulaam. Guutummaatti nagaan dhabee tarii mana kireeffadhetu rakkoo qaba jedheen mana sadii baatii tokko keessatti hin jijjiireem. Homaa ammas jijjiiraman dhabee. Halkan tokko abjuu sirrii bofa na liqimsuuf guyyaa lakkaawwatuun argeem. Kanaanis naheen eessuma koo biran deemeem. Haati kiyyallee naatee dhuftee bakka kadhannaa nageessanii wantoonni dubartiin kun narratti raawwatte hundumtiyyuu narraa gadhiisanii nagaa namummaa kootti deebi'eem. Araada Suusii kan jedhamus yeruma kana narraa cabee nama ta'een jiraachuu eegaleen. Dubartii yeroo sana beellameen waliin ciisuun dadhabe waliin gaa'ela dhaabbadheen jireenyan jalqabeem. Har'allee dubartiin kun haaloodhaan falfala isheen dhiisneem. Haa ta'uutii garuu waaqa uumaa gooftaa kiyya qabadheen eeboo ishee jalaas miliqeen jiraam. Gara deemanitti jaallachuun gara deemanitti dubartii waliin ciisuun elaa jiruu ofii waggaa 5 illee nama dagachiisaam. Seenaan kiyyas waa hedduu isin barsiisa jedhee yaadaam. Ana obboleessa keessan Shaggar Finfinneerraatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf furdisaa qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aatiillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Qophiin guyyaa har'aaf hin qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.